Isgaafir fixaaree jedhu hunda Allah jedha bar. Wangeela Rabbi faani qabda. Lakki amma ustaaz wangeelarraa Nan qaba baasuu fi Baasi gar bara na dhibe jarre kun ani wangeeluma fi an quraana qiyyatti amana wangeela keetitti amanu. Suuraa sana naa baadhaa kennas. Wangeela keetitti in amantu. Baasi guddisi Ahmadoo suuraa Maryama anna dhibe Allah na dura gaafii xiyyaa osoo hin deebisi ka dura na gaafate hin deebisne. Gartee Allah ni jira Allah kan jedhamu naan jette Allah wangeela keetira jira wangeela keetira dhiisi quraana kiyya siin hin jenne wale galle Allahan macaafa qulqulluu irra jira ni jira pheenxeen taayoo hin jiraanneen ni jira siifin kanna hin fudhattu naa kennaa okay seera uumama takka bakkuma feete bani wangeela keessa nama jira bakka waaqayyo jedhu hundi Allah jedha Lakika ani waaqayyo isa barbaade Allah isa jedhu jecha sana barbaade sigarsaa kuna qoy mana nama barate tokko yoo kan baratu taate barumsa ammayyaa ka amantiis yoo kan qabaatu taate ni fudhatta nama waan baratin yoo taate waa takka sitti mun dandeenyu eekoo Kuroon mul'atan ustaas. Guddisi Rakkoon qabu yoo mul'ata rakkoon qabu. konkolaataa lakki ana Malakallah. qoo sii jira sii godhaa qoy ka waan seera uumamaati duraa si garsiisu guddisa nan baasan suuraa seera uumama boqonnaa meeqa ustaaz ko boqonnaa meeqa Daqiiqaa takka. Ehaw seera uumamaa safaru takwiin. Seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko. Jalqabatti Waaqayyo bantiiwwan waaqaa fi lafaa uumee jedha miti afaan Oromoo. Yaa bakka Waaqayyo jedhu sanatti afaan Arabiffaatiin wangeela afaan Arabiffaa kunulla. Yoo argaa jiraatte. Never. Qoy ehaw. Arabiffarraa barbaaduun quraana afaan Bible in Arabic. في البدء خلق الله يكون الله خلق الله ترانسليت كده استاذ خلق الله يكون هو الله نو خلق الله ايش انجليزي صبر لك انجليزي صبر غاري لك انجليزي مون غاري جدا ما بقى غادي نكو الله متكا الله يجوك بقى وردي سنه نفي انجليزي هو الله يلا بركنو وردي نو تفرمو في واقعتي استاذ او ما يتفهم مسين استاذ نو لا يجوا باسو كفان تيف لا استاذ الله سن اوكي وان konkolaataa seenee bar استاذ شيغافي قدنا باساش بليز qoy si baasu jira qoy ka waan jedhe arabni kiristaanni arabaa waaqayyo maal jedhe yaama arabni kiristaana arabni biyya arabaa biyyoonni arabaa biyyoota 50 maal ol ga'e kun biyyoonni arabaa waaqayyo maal jedhe yaama afaan ingiliffaatiin hin beeku naan jedhe hin beeku gogosi aan afaan ingiliffaa na dhaggeeffadhu haa jechuun nama baratee mi gogosi kiyya wal falmii goggoyduma tanam falmin guyyaa yoo aduun jiraatte waan si gaafadhe gaafii salphaa kalaa bookee goblaa bookeedha arabni biyyoonni arabaa kiristaanni akka keetii waaqayyo maal jedhanii yaaman ani waaqayyo dhaggeeffadha waan jechuun ansas ani ingiliffaa sin gaafanne faranjiin kiristaanaa maal jedhu araba maal la dibeetani sammoo akkas taanaa keeniyaa sin nan dhaqa akkas taanaa maafara fudhanna ansi gaafa jiru dura seer afaan addunyaadhaa afaan wahii yoo hin beekne rakkisa amaariffaa yoo hin beekne rakkasa ingiliffaa yoo beekne afaan nama oromoon addunyaan guutuun oromiffaan naasoitu kiristaanni akka keetii na dhaggeeffadhu ka hin jarjarin goobasii kiyya miira keessan seeninii koo fooniif afura deemi kiristaanni arabaa kan biyya lafaarra jiru kiristaanni arabaa middle east biyyoonni eeshiyaa kiristaanni waaqaan maal jedhu maaluji arrasi qabatte never arrasi qabatte gar deemtu hin jirtu wallahi namni harka seene qeeransa dhiiga si keessaa xooxeessa gallakkisa waan siin jedhe ani arabii waan ani arabii akka feeti okay si gaafadha okay waan siin jedhu okay arabni afaan maalii haasa'u dura siin gaafadha arabni afaan maalii haasa'u goobas kiristaanni arabaa ta'u afaan kam haasa'u kiristaanni arabaa afaan arabaasa okay afaan arabaatiin kiristaanni gartee waaqa jedhamoo maal jedhan waaqa isaaniitiin maal jedhan waaqa gaade waaqa jedha biyya arabaati waaqa jedha
Waaqedha. Jechuun Wa- afaan biraa jedhee waamuu danda'a. Ijoollee garuu qoy ijoollee Waaqedha biyya malee arabaa jiru. Allaa jedha. Ijoolluma kiristaanaa Allaa ta biyya arabaa jirtuun si fidaa qoy kiristaan ijoolluma Allaa ta'e san jedhu. biyya arabaa jirtu san si fida Eenteen ragaa biyya arabaa jiru holdan Allaan jedhu. Allaan jedhu. holdan kiyya goobezi pheenxee Itoophiyaarraa biyya wanni dheeyxe sin gaafannen ijoolleen No. teessan tan biyya arabaa hojjettu gartee waaqaan maal jedhanii haasiyemtu eenyu ijoolleen kiristaanata jirtan biyya arabaa Dubaay jirtan takka takka barreeffadha. Anaan amma siin Koy dhaabbadhu No. safuu ani dhiira kana kijibdu hin jaalladhu addunyaarraa yoo akkana na kijibde ati dhiiratti kan kijibdu taate bineensaa fi haadha manaa fi akka itti kijibdu haroon ifannoo. Anamma خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود محمد الله Ustaz. كان yes sin daga Kana fiddaniisi anamma gaaffii Yes, sigaban. Okay. Sirra jijjire. Arabi fa sirra sirra. Okay, sirra jijjire. Hold on. Sirra jijjire. Hold on ka. Afaan hin beeytu. Qoy sirra jijjire. Hold on. Sirra hin jijjira ye. Ingiliffaan beeyta. Ingiliffaan beeyta. Afaan Ingiliffaan beeyta. aga tokko. Ishiin jedhin ka Amaariffaan ishii jechuudha. jedha. Afaan Ingiliffaan beeyta. Eenin beeka wahim adeellam jedhi. Afaan Ingiliffaan beeyta. Nan beekash. Ni beeyta hayyee faranjiin waaqaan maal jettiin? Gaadhetti. Gaad jettiin jechuu. Okay, gaad jettiin miti. Arabni noo waaqaan maal jaa? Maal lallatan aan Ingiliffa afaan wanta waan addunyaa kana Ingiliffadha. Haleluya maqaa feenteedhaati. Never. هذا يويا هذا يويا Haleluya. Jarana nama kana wajjin naasa'ina Ustaz. gadi buusa dhugaa rabbi nama wajjin naasa'ina maaliif jennaan? Argitanii gaafa Ingiliffatan akkasuma. Argitanii jedha. Never. Biyya Arab. Okay, biyyoota Arabaa meeqa beeyta? Kiristaanii biyya Arabaa kiristaanii ni jira biyya Arabaa? Hin beekan jiraate dhiisee hin beekan. Hin beeku Ragaan akkana biyyaan feete gaafii tokkoffa kunis kijiba tokkoffa. Okay, Biyyaan baane. Amaariffaan beeytaami? Ani gaaffiin koo ustaz gaaffiin koo. No, si amansiisu ركول الجاكم وليكوني Gaaffiin koo jalqabatti gaafii keetiin goobasi wangeela keetiin غافين ابو معاذ مالي هيكو غافين ابو معاذ سقافة مالي No. Abu Muaz. غافين ابو معاذ سقافة مالي غافين ابو معاذ مالي هيكو ايش سني في منما استاذ ابو معازيني غافين ابو معاذ سقافة مالي واكا انتني غافين اني سقافة مالي درا غافين ساسي قلتو غافين ساتو دغيسه gaaffiin isaa ani maal jedheen gaafadheen gara kana dhaqee غافين isaa maali غافين inni maal si gaafate inni maal siinjee arabi keessa arabii waaqa maal jettee waamti jedhe maal jetteen dubaati kiristaanni arabaa siinjee moo araboota islaamaa je arabii biyya arabaa kiristaanota araboonni waaqa maal jedhani waamu kiristaanota arabaa baana moo islaama arabaa siinjee jecha isaa nama baasan kiristaana arabaati moo islaama arabaa siinjee kiristaana arabaati moo islaama arabaa siinjee kiristaana arabaa jedhe duba kiristaanni arabaa maal jaa jetteen ati waaqayyo jaa moo gaad jaa moo monjiga yaamungoo jaa moo maal jaan jetteen gaadedhaan jedheenan arabni gaadii akkami beeka afaan arabaa haasa'u moo afaan amaaraa haasaa siinjee arabii afaan isaanii moo hiiki isaa nama arabni afaan maalii haasawaa siinjee arabni afaan maalii haasawaa siinjee ani kan hin jedhee arabii arabni afaan maalii haasawaa jetteen ati arabni afaan maalii haasawaa ustaaz nageeffadhaa kamaal tokko tayyib arabni afaan maalii haasawaa arabni arabiffaan waaqayyoo jechuun waaqayyo jechuun allaa jechuudha jedheetu hiika kaaye malee dhumattee jirti ustaaza banadda waaqa arabootaati allah jaanii yaaman je ustaaza muwaaz banadda sijjammer akka musliimaatti waaqi araboota allaa jedhama waan jedhuun kaame malee hiikisaa rabbi waaqayyo kan jedhu allaa jechuudha kan jedhu miti baay'ee hiikisaa masiin keessanis googili wanta amma godhame tures. خلاص ديبستي في جرت ابو موازي الله جانين الله اكبر gaaffii koo tuffaan jira bara gaaffiin kun deebinanaaf gaaffiin koo Yesuus Kiristoos ergamaa allaati kan jedhu macaafa keessan irraa naa fidaan jedhe yaa uumatti word to word akkasitti hojii jedha. Wa inna Allah rabbi wa rabbukum fa'budu wa inna Allah sanfidaaf jira. Anaan jecha isaa ana sifida akkas gadi qaba si baasu
Baasuuf ustaaz. Arabiffaan miti kaa ustaaz afaan oromootti jijjiiraa quraanicha afaan oromootti jijjiiraa fida. Basi basi. Aya, afaan Israa'eliin siif deema beektes kun olaal. Afaan Iyesuus Kiristoos. Maqaan isaa ulfaatu maqaan rabbii tokkicha. Gaaffiin kun lammaffaa ustaaz. Dura tokkoffaa kana deebisnaaf. Safataan hin jirtu. Elohim lama sabaktanii. Elohim jechuun maal jechuu? Ustaaz har'a garuu maal ta'e isin baay'ee dubbachaa jirtu. Yeroo kaan gina akkasin dubbattanii turtan isin maal taatan isin garuu? Siitu kan nu godhe har'aan tana duraan ati nagayaan haasofta. Ustaaz Hamdi. Duraan ati nagayaan. Okay. Natti dheekamta. Asin tokko si jaalladha waaqayyo jaalala. Kunoo laala. Simmaraachu abshira. Yeroo dhiyootti Kiristoos. Abumuwaas duraa kiristaana ta'u maaltu nun gahe? Eesh baasaa jirtu. Abumuwaas asii hamachuu dadhabdan. Baasaa jirtu. Eesh nan baasaan natti himtanii ustaas koo. Maalirraa baasuu deemta? Kanarraa baastaa kunoo? Eesh gajjallaa sana as keessa maal jedhan? Ay suuraa sana olaatanii. Mixaa kanaaniin afaan tuqadhee sitti haasa'u jira laal. Hafuura qulqulluu nama guuta tole. Hafuura qulqulluu. Eeshi. Yaa akkana jaa. Gara ilmaan Israa'elittis ergamaa isa godhaa jaa. Rabbiin ol'aan subhaanahu wa ta'ala. Eewut. Allah subhaanahu wa ta'ala. Allah. Eessatti akkasidha ustaas koo eessatti Allah. Hunnoo laal. Hunnoo laal. Ni agartaa? Gara ilmaan Israa'elitti ergamaa isa godhaa. Ani dhugumatti gooftaa keessan irraa raajiidhaan isinitti dhufe. Gooftaa keessan irraa raajiidhaan isinitti dhufe. Eewuddi dubbachaa jiru kan. Iyesuus Kiristoosutu arrabbii keessan irraa raajiidhaan hojii dinqiidhaan isinitti dhufee jaa. Maaliif allaarraan isinitti dhufe hin jenneen asitti? Rabbi jechuun maal jechuu? Gooftaa jechuun maal jechuu? Rabbiin jedhu kaa asirraa ustaas. Eeshi gaariidha. Laalama allaarraan jedhu. Dhaggeeffata daqiiqaa takka laal akka ija'u laale. Hayyee bani kitaaba sanarraa bani kana ስጠኝ ሶስት ምዕራፍ 10 ምንድን ነው? 3 ምዕራፍ 49 ሱራ ሰዲዳ ሱረቱ 3 afaan oromootiin allaa kan jedhu barbaada minni afaan oromootiin allaa biraa ergamee kan jedhu barbaada raam asbaasaa bachirraa quraana sanirraa quraanni san ka afaan oromooti afaan oromooti garuu allaa kan jedhu barbaada allaa allaan hin jiru allaa nagarre allaan beeku anu allaa ballaa tallaa jallaa jayhaahu hin agarreen kan Sagamdi yoonni barbaade Saffee. Okay, jaatami. Suratu Saff. Kana baana ishi. Yaa sana baana fakkaate. Ishi. Faratti Allah jedha. Rabbi jedhanii hiikan. Dhiiroo nurra laalina afuro kulkulu bamanfas yetamollee ነው. Ameen. Yohanis baaseera kun. Hallelujah. Yohanis baaseera. Yeu ነው ነደ ሁኖላ Yoo kunoo. jaa'i akkana jaalal. Yeroo Isaan ilmi Maryam yaa banii Israa'el ani ergamaa Rabbii laal ani ergamaa Rabbii kan dura bu'e dhugoomsuufi ergamaa isa na boodaan dhufu na boodaan dhufu kan maqaan isaa Ahmad ta'een isin gammachiisu ta'ee gara keessan ergame jedhe yaadadhu yeruma inni akkas jedhe maal jedhaniin raajiiwwan ifa baadhaan isaanitti dhufe kun siirii falfalaa ifa galaa jedhaniin ergamaa rabbiiti jecha afaan arabiitiin akkas jedhu san وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله لن يقرتمي إني رسول الله إليكم رسول الله رسول الله هيك مالي رسول messenger
Allah of Allah subhanahu wa ta'ala. Si galee? እሺ ኡስታዝ አነማ ወንት